wabarakatuh. Kuno Badiyaa jira. Badiyaa jira akkuma argitan. Kuno Badiyaa gala lafa looni. Badiyaa jira. Amma mana xaragaa jiru jechuudha. Mana xaragoo edda kuno sulala. Lukkulee mana keessa deeman. Argitanii? Kuno lukkulee mana keessa deemu. Badiyaa gala lafa looni. Ijoolleen tokko jechuudha. Ijoolleen tokko gisee alaa galan warra bakka alaa galee maltaana jedhu ka yarabbii kee ijoolleen tokko jechuudha. Akkas jedhu akkana taane nuti xaraguun jaalladhu nuti maal jaalladhu nuti akkas fedhu jedhan ka yarabbii kee nuti immoo jechuudha. Nuti immoo warri baadiyyaa keessa guddatan baadiyyaa isaa zinnitti minnitti godhee arageetii argitaniira zinnitti godhee aragee maal jaa jechuudha. Isin galee kanaaf Allahu akbar kabeera kanaaf jechuudha. Akkas goone akkas xaragna lukkulee nu jaalladha. Lukkulee kun argitanii akkati xaragatu. Kuni bakka itti bobeeffatanii kun midijaa akkatti ta'anitu seenne gatti akkatti ta'ennu kun keessi immoo gola. Badiyaa gala lafa looni Oromiyaa biyyaana misoomii akkatti xaragna. Kino baadiyyaa ta'ennu kana fakkaata. Lukkulee mana keessa deemti. Lukkulee argitanii lukkulee ish yaangadi ish lala lukkuun yaatu ish yaatu lukkulee ish jedhanii kanaafuu warri baadiyyaa yaadanii warri baadiyyaa hawwatanii akka haadha keessan bira teessanii haadha keessan bira maatii keessan bira ibidda maddii taa'uu jabanaa ibidda maddiitti dhuguu kuno aslaan xaragan akkanuma xaragan ilaalan warri hin beeknu lakki nuti daaraa keessa akkamitti ta'enna warri jettan jechuudha. Warri jettan kuno amma akkasiin jedhina kuno akkatti xaraganne asitti walitti qabanne argitanii sinneet goone amma immoo qomoyaka kun kana beektan golfee kana bakka tokkotti walitti qabama eeleen tolfatama daabboon hojjetama kuno argitanii kuni achitti naqachuudha. Samboodee immoo kuni jechuudha kan hin beekne miti kun daaraa mala akkatti hin beekne warri hin beekne jettanii akka feetanii unaan teessanii hartii achi booddee kan akkatti xaragee geessite akkatti xaragamee geeffame achi booddee immoo kun dirqama ibiddi wanna keessa dhabamuu qabu mana keessa ibiddi maaliif mana keessa dhabamuu qabne wannaadha ganda dhaquun qabdu ganda yoo dhayxe bakka jiraa miti baadiyyaatti ganda dhayxe ibidda gandaa kadhachuun nuuridha nama tokko irratti jechuudha. Kanammoo qorraa fi dhufadheen qorra baadiyyaan birraa makaan illee jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti qorra dhugaa rabbii isiniin jedha. Ani amma galgala kit akkana nan godha wallahi lesi. Isin galee kun amma geessine achi booda jechuudha. Jennee baafanna garan baafanna gara koboota dhawutti baafanna. Koboota kenneen dhaanna lukkulee tanallee yaasa jechuudha. Lukkulee tana mana yaasise. Lukkuleettiin immoo jechuudha mana malee lukkulee mana keessa guddate caacuutiidha. Beetanii miti kanaaf kana baadiyyaan kana fakkaatti dhugaa rabbi baadiyyaa namatti tolu baay'ee tokko namatti tola baadiyyaan jechuudha. Andas sana jedha garuu baadiyyaa ta'e garuu qorra akka mootarra waan qorruufiyyuu
kanallee uffata baadiyyummaa bakka hunduma isaa kanallee qorraaf uffadhee amma kabaadiyaa gala lafa loonii jenne bom jenne baafana kama ishi amma itti tarra gara wanna tarra kun amma geesse gara alaabaaf deema facaasanii agarsiisa kino barriin cufaa jira kuno akkati xaragee qilaasitti bishaan to gajjigina harka kun jaani kaadhaan bishaaniiti argitanii kuno saddeet jette denqiteen argitanii dinqa warra kennaa kuno samboodde kino gabbuuf deemna gara alaatti jechuudha alaatti kuno qeewar keenya laala qeewar keenya ama ona geessine mitire mana geessine kun bakka kushiinaadha kushiina warra keenyatti abeet amma koboota dhawuuf deeman jechuudha koboota baadiyyaa warra witan koboota dhawuuf deema kun asiin keenya jechuudha mashallah tabarakallah rahman jedhaarra mashallah jedhaarra jedha kana asiin kana iddoo namatti tola ataakiltiin kennan jechuudha dhugaa sejjuu fodon taane wallahi lazim isin agarsiisne isin agarsiisa waan warri magaalaa dhaabbatu san dhaabbatan kun argitanii muka kan argitanii ejersa fakkaata garuu lafni keenya amiti lafa wannaati lafuma qorraadha jechuudha isin waraaba amammoo kuno kaboota dhawuu deema kuusaa barbeetan jirtanii kuusaa kun kuusaa jedhama kuni bolloo kana beetani guyyaadhaan yoo as taa'e isin agarsiisa kun kuusaadha kun immoo faltii warra keenya kun auzubillah madaabaraan hadanii bara ganna isin agarsiisaa jira kuno kun faltii warra beetan amma immoo qamboo dhawuuf deema jechuudha qamboo san dagadhee jira wallahi dagadhee jira qamboo dhawee isin agarsiisa amma immoo qamboo dhawee isin agarsiisa aduun baay'ee subii waan ta'eef injiraa mitire subii baay'ee wannan agarsiisamu beeta amma isin mul'atai okay isin mul'atu baatus jechuudha lala ani akkas qabboodha uneda kote narraa ka'e bar kote narraa ka'e dhugaa rabbi bakka like kaameraan mul'ata na fakkaate bismillah kaameraan mul'ata ara kaameraan okay kino lala amma mul'ata na fakkaate kaameraan mul'ata beekwan bismillah waan makamu jechuudha waan makamu gizee jetta faltii ta'ee waan mata tokko jechuudha waan makamu gizee hojjetan bismillah isin mul'ata mul'ata bakka mul'atu baatullee jechuudha gizee biyyaan baate ittanii galtan abbo mucattiin akkam gootee ule duraan ana kanadha munaatti koota harka warraari warbi ala taa'e galka ani faltiin dhawu jedha ka warbi ala taa'e galisun an doqqeen dhawu jedha ani kun oduma biyya alaan deeme la jol warbi ala jirtan sun maaliif faltii dhoofna nuti jedhu okay koota warraari koota haganama safaa dhoofna dheesi maaliif faltiin jiituudha mooyyo masafa hojii dan goidi goidu aja mojitu ayere ora kanan le hod agan ma falti tan awdi dare jolle amma dara goti ba hasi daga ni jarri kuma jarana
Ijoolleen amma Akka jiru kanatu qaboota arganna dheeressee lafarra. wallaalti dhagaa warra as keessa akka hoon itti as keessa jiru. As kanan akkasitti hin dhaate akkasuma. Laatu kan keetti. Waa gadi malaa qosan harkinarra bu'e. As laala koboota ishee. As laala koboota. Buzee jedhee laga qabee. Buzaayyoo. Bannaas kanis. Maani laaqesi kennaare? Ati maarraa akkasitti osoo geessinaayi. Wallaahi. Laadha. Akka jiru kana qabootawani. Si akka mooftaati netti koo. Hangama qabana walitti gabaabsama. Hodhoo isheetti kana. Anti xiqqeessee daashee. Maakoonda yaada dheeressitti malee xiqqeessuu qaba. Buzaayyoo biziyyee. Wallaahi xiqqishuu si munetti laaqattee miti. Ol harkisi xiqqishuu si. Maal? Kaameraa kana. Sibiila moo? Ebedeeban keessa buufte. Bakka jala qonnoo koo as zoorsi nutti. Hin kuufte. Isin kuufifta qabi gaargasu. Akkasii miti. Waa dide. Kana asii ol dhibi. Bakka amma gaddee bisiti koo. Walla kaameramaaniin kun homan taamu. Wayi kaame bari ma balleessite iyyuu ati walla. Koy muneetti balleessite. Aboo nurraayi. Koy. Ateetti bakka. Deesi la muneetti. Ballaadhin badaabar maal taate? Maal baal? Akkasii miti aboo. Achoo gadhiibdu ballafatu amma ishee. Kana ana qabaara. Kana gadhiibi. Kana gaddeebisi asumatti. Bakka. Dhaabatta malee. Kana lafatti gaddeebiftee baratti kana. Gadhiibattee akka lakkat. Asiis qaba. Dudurumarraa qoy kaame wannoo dhaabaa ishee. Aantu nan talakkan. Baxabbatte. Malkarooba finne keessa coomaa. Kaameraan sirrii miti. Badiyaa angala lafa looni. Mul'isuun qabachinarra. Si mul'isu baattee maarra kan nuti. Amma dhoofne ishee. Kamtu bareeda. Kiyya. Ummanni kun haa faradamee isin. Warri baga dhooftan nun jedhan lakkoofsa tokko. Warri bareeda dhoofta. Ilan kabaltii jedha. Kaballa As laala kuna. Maali dhoofne? Walla dhoofne. Kaameraa asitti banne akkana gorin. Garana gorin. Wallaan kabalidhaa yoo argite. Intala akkatti hin gindeessin kun namaan tuula. Keessa baatte gannolle. Keessa oolte. Keessa oolte gannoo sille keessa oolte. Xiyya caala yuka boota. Laal. Haadha wayyaa banna namni nama ndaalaa ima jabeessa. Bannaas kee. Itti dabaladha ishee manaa kee. Itti dabali walla. Kana. Mee ka sukuma maaliif isukumne? Jiituudha si ala. Likkiirteen jiraa. Arfaltiin bareedduudha. Badiyaa koo biyya dhaloota koo. Badiyaa biyya koo bareeda koo boota. Badiyaa tiyya koo dha wargi. Natti fakkaata gata. Badiyaa biyya koo biyya dhaloota koo. Kanaaf si jalla. Bakka achuudha kuftee. Har'a si dhiinu malee hin taane. Shaaworii seentii qaba.
har'a si dhiinu malee hin taane.